Ashama harka fuudhee akkam jirtan ijoollee Oromoo nagaa keessanii fayyaadhaa jirra jirtu jaallan jiruuf jireenyi keessan maal fakkaataa baga nagaa geessan alhamdulillah rabbiin galannaa goo an nagaa qaba waa tokkotu na ajaa'iba yeroo hundaa maali ani yeroo hedduu niin hordofa Facebooka sirriitti hordofaa Twitterii Paltalk hedduullee seenuu baadhu niin seena jechuun seenullee hin dubbadhu inuma dhaggeeffadha akkaataa namni irratti wal dha'u akkaataa namni irratti wal facaasu daaraa wal haqu niin dhaggeeffadha malee takkaa sagalee kiyya achi keessatti dubbadhee hin beeku amma viidiyoon baay'atee jira Facebook kanarratti dhuguma rabbiitiin dubbadhaan namni gorsa namaa kennuu barbaadus yoo namni xiqqoo karaarraa maqee viidiyoo marra qopheessee gorsa kennaaf nama ammoo karaa gaarii jirus viidiyoo maan baheetii yaa bareedaa kee yaa bareedduuti yaa sabboontu I love you jeetuma bahee dhaada anamma yeroo hedduu niin hordofa viidiyoo namni gallakkisu abbaan fedhe viidiyoo haa darbu niin dhaggeeffadha yaada isaa ilaalcha isaa maal akka dubbatu eenyuuf akka dubbatu niin laala jechuun yaada waliigala isaa ka afaan Oromoo qofa osoo hin taane ani peejii kamuu niin hordofa peejii hedduun laayik godhee qaba peejii afaan Amaariffaa afaan Hindii wuma ta'e kamuu niin hordofan seeraan sirriitti na jalan darbu hagaan dalagaa hin qabne na jalan darbu niin hordofa jechuudha amma Facebook ni baay'ate yookaan viidiyoon baay'ate otoo kana laalteen xumure viidiyoo kudhantu dhufa otoo tokko laalteen xumure viidiyoo kudhantu viidiyoo lafa qabate nama gorsa kennuufi barbaaddan keessan dhagaa gorsa kennaafi yaa obboleessa kiyya yaanni kan kee bareeda bakka kanatti wanti ati dubbatte kun saba waliin buusa of sirreessi ammallee bakka kana dhaytee yaa obboleessa kiyya akkana of sirreessi namni tokko dirqama viidiyoo qopheessee yaada ibsachuu hin qabu ammoo viidiyoo namarratti miti kan qopheessan waan beekamuu qabu keessaa tokko viidiyoo namarratti miti kan qopheessan saba barsiisuudhaaf malee viidiyoo namarratti arruma viidiyoo qopheessitee arruma maaliif waan akkasiin godhin isin maaliif waan akkasiin godhin akkasii miti viidiyoo qopheessite viidiyoo qopheessuu kan kee bareeda garuu guyyama tokko viidiyoo qopheessitee nama kumattee nama arrabsitee hafuu osoo hin taane wal faana ajandaa godhadhuuti yuggaa qabattee dhuftu akkanumaan haasa gochuu osoo hin taane ajandaa qabatanii tartiibaan waa oofuu saba barsiisuu eenyummaa ofii barsiisuu aadaan kan kee kana qabsoon Oromoo achi turte qabsoon Oromoo maal barbaadisa jiru barsiisuu malee viidiyoo yeroo tokko baatee namarratti viidiyoon qopheessin tokko kana dhaamsinan akka waliigalatti har'a qabadhee dhufe waa tokkotu na ajaa'iba dhugaa rabbiyan warroonni biyya alaa keessa jiraannu hundi keenya waa tokko qabna jireenya qabatamaa amma keessa jiraannu qabannee hin baanu haalli nuti qabannee baanu maali of fakkeessuu gaa jenna waan garaagaraa jechu jira of fakkeessuun jireenya qabatamaan keessa jiraataa jirtu dhiifteeti san of mul'isuu amma namni tokko reetisa taanaan qabatamaan waan reetisu san odoo hawaasa ofiidhaa baranii hawaasa biyya keessa jiru an dalagaan kanarraan jira biyyi namaa biyya cunqursaati gabrummaa biyya lammaffaatti hin deeminaadha biyyuma kan kee keessa gattaa'ii filisummaadhaaf falmi jechuun osoo hin taane re'ee isaadhaa elmee xaragee xummuree waa hunda godhee keeti of bareechee of miidheessee waa diddibatee huccuu feestaala keessa baafatee kaa'atee haala addaa tokkoon baha jechuu warri mana jaarus dadhabbii mana jaaree maallaqa yookaan dinagdee argatu san dhiisetti akka waan rafee maallaqa argatu of fakkeessee baha warri amma keessoo warra makiinaa oofuu dadhabnee makiinaa keessa taa'anii viidiyoo qopheessuu waan guddaa na fakkaatan akka waan guddaatti fakkaatan si'a
namni kamuu makiinuma keessa taa'ee marii qabatee akkasi gabbiina taa'ee waan inni laaptooppii qabus laaptooppii mofiitii fuudhee namarraa ergifatee faa fida namni waan si ajaa'ibu mee viidiyoo qopheessuudhaaf deema laaptooppii kan kinaa ergisi mee wannaan ajechuu kaa deema bubuleessa kee suufaa fi karabaata kan keessan naa ergisi mee manatsarii kan keessan naa ergisi maaliif fakkaatanii bahuu jechuu waan hin qabne tokko of fakkeessu kun yaada dogoggoraati namni tokko haala diraamatiinis ta'ee walaloonis ta'ee baacoodhaanis ta'ee haala qabatamaa amma ofii isaatii keessa jiru tokko qabatee bahee hawaasa biyya keessa jiru barsiisee gara gabrummaa lammaffaatti hin deeminaadha biyyuma keessan keessa taa'a bilisummaadhaaf falma jechuu qaba malee jireenya keessa hin jirre tokko of fakkeessu. Namni tokko magaalaa gabbu'ee shaamiisa takka yoo bitete shaamiisuma sanii footoo nutti erga footoo kudhan godhe. Kan kophee bitates kophee masaa mul'ifachuudha suuraa kee nutti erga. Kamiif laayik goona kamiif komentii barreessina hadhooyne wallaahi. Dhaamsi kiyya jireenya qabatamaan keessa hin jirre tokko of fakkeessitanii baatanii hawaasa biyya keessa jiru wa'ani namni amma ilaalcha akkamii qaba isiniif fakkaata otoon ani akka ilma abaluutti biyya namaa san dhaqee suuf uffadhee makiinaa gaarii godhadhee karabaata godhadhee jiraadhe hoo maalumatu biyya keessa taa'ee bilisummaaf na falmisiisa kana dadhabee ani waggaa 40 guutuu falmutti jira abbaan kiyyaa'u sanuma du'eeti ofirraa hin deemee akka ilma abaluutti jiraadha jedheeti namni ilaalcha isaa jijjiirata jechuudha. Shamarran Oromootis dhuguma rabbiitti jireenyi shamarran Oromoo keessa jiran guutumaan guututti badaadha otoo hin jedhanii parsantii 80 ulfaataadha cimaadha jennee fudhachuu dandeenya. Haala kamiin yoo jettan shamarran Oromoo amma fakkeenya mana rabaa keessatti bilbilaan dubbachuu hin danda'an. Yoo akkuma tasaa mana tokko ta'e malee bilbilaan dubbachuu hin danda'amu. Dhorkaadha hin dhorkan. Gabbaatee obboleewwan isii nagaa wal gaafachuun dhorkaa. Yeroo baay'ee isaa 24 dalasiisan harkaan ogummaa abba kuma raftee dhufanii riibaa kaasanii dalasiisan. Kana dalagi kana fidi kana fuudhi kana cinqiidha jechuudha. Jireenya cinqii keessa jirtan qabatamaan mul'isa hawaasa ibsa malee hogguma gartee eenyu maqaan isii aboo madaama hogguma madaamin isii gabbiraa baate woman qabne tokko faaziliinima madaamii fudhattee gartee fuula dibattee bareeddee hanguma madaamin daqiiqaa 10 gabbaate akka waan jireenya addaa keessa jiraattu itti fuutanii of mul'isina. Yoo jireenya bareedama keessallee kan jiraattan taatan gabrummaa lammaffaatti namni baharaatti dhumee bakka garagaraatti dhumee akka gara biyya lamaatti hin yaaneef jireenyi nuti keessa jiru cinqiidha jettanii mul'iftanii nama barsiiftanii namni biyyuma ofii keessa gadhaabbatee bilisummaa isaatiin akka falmatu gochuudha. Kanaafuu waan hin qabne tokko of fakkeessina. Kan shurraaba bitattee shurraabumaanii kan warqii gurraa bitattee warquma gurraatiin harruma suuraa nutti ergiti. Inni dhiiraatis makiinuma keessa taa'ee akkanatti waan gaarii fakkeete makiinaa namaa qarshii 2 kireeffattee oofu namni kamuu makiinaa oofuun beeka. Suuraas nutti hin ergina wanti barbaadamu viidiyoo qopheessuun rakkoon qabu garuu video namarratti hin qopheessinaadha saba barsiisuun qopheessa. Yoo namni tokko karaa hin taane tokko deeme yaada isa caalu ajandaa isaa oli ka inni otoon akka isaatti qopheessa jedhee yaadu irratti yaaddanii dubbiftanii kitaaba garagaraa jira biyyoota amma kitaabni afaan Oromoo hedduutu jira dubbiftanii irraa barreeffattanii sammuutti seef godhattanii hawaasa biraan gahuu malee namarratti hin qopheessinaa sabaaf qopheessaa barnootaaf qopheessaan isiniin jaa galatooma ulfaadhaa horaa bulaa hunda caala ilmaan Oromoodha. Ani abbaan feetan na jaalladha abbaan feetan na jibbaa garuu nama arrabsu dantaa isaan qabu argaa nama arrabsu iji isaa badu dhugumaan isiniin jaa nama arrabsu ani amma niin hordofa komentii kee yeroo hedduu
nama tokkotu jira kan hugumuun takkanumaan nama arrabsu yoo keessan itti gaafatte deebisu abaara maal ta'u kun nama narrabsina nama gorsaa viidiyoo namarratti qopheessina sabaaf qopheessaa saba barsiisaa